kaasa garuu addatti waan jiru hundaa as keessa jiraachuu malu warri zoonii gara lixaa kun jechuudha dhaggeeffachuu malu dhugaa jirtuun asirratti dubbachuu barbaada. Tarii jaalmarroon iyyuu as keessa taa'uu danda'a yoona jechuudha. Kanaafi ani dhugaa jirtuun dubbadhaa waan argitee jaalsanyii bira taa'ee yookiin immoo waan afaan jaalsanyiitiin yaada jaalsanyiitiin haasa'uuf otoo hin taane kan inni dubbadhu dhugaa jirtuun dubbadhaa jechuudha har'a. Dhugaan dhugaadha. Dhugaa wanta nuti haallutu hin jiru. Waan nuti baaneefis dhugaa barbaacha baanee kanaafi dhugaa otoo hanga xurii qeensaatti hin sharafiini dhugaa jirtu rakkoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa har'a jirtu ifaaf ifatti sodaa tokko malee ibsuun barbaada jechuudha. Jaallan hedduutu as keessa jira. Jaallan zoonii garaagaraa maqaa jijjiirratees haa ta'u ifa of baasees haa ta'u as keessa jiraachuu malu. Kanaaf jecha ani guutummaa guutuutti wannan har'a dubbadhu waan dhugaa jirtu waan lafarra jirtu bukoo qabnu dubbadhaa jechuudha. Dhugaa rabbiin isinitti himaa bukoo qabnu har'a gabbaaseen dubbadha. Icciitii dhaabaa yookiin icciitii waraanaa kan jedhamu gaafa hogganni waraana walii galaa miidiyaa irratti gad ba'ee waraana labse duraanis wannoonni hedduun turanii sanarratti hafee jechuudha icciitiin dhaabaa. Kanaaf jennaan wanni nuti qabsoo gaggeessinu uummata keenya keessatti ka afaan keenya beekuu keessatti saba keenya keessatti waan ta'eef icciitii waan baane uummati Oromoo har'a maqaa keenyaa yookiin nuun immoo maqaa dhaaba kanaatiin dararamaa jira. Dhugaan jirtu kanaa jechuudha. Fakkeenyan sinii kaasa waan qabatamaatti waan jette otoo hin taane waan dhufu harkaa qabu hedduu isaan qabaa jechuudha. Cunqursaa uummata Oromoo har'a maqaa dhaaba kanaatiin dalagamaa jiru jechuudha. Keessattuu birgeedota gidduutti kunnoo naannoo lafa jibaatti ilaaluu dandeessu. Lafti jibaatti har'a uummati jibaatti maal keessa kan jiru hedduusaa uummata keessaa gabbuutanii hanga nam tokko tokkotti bilbilaan qunnamaa ooltantu jiraachuu mala odeessanii qabaattu jedheen itti amanaa jechuudha. Naannoo jibaatti irra kaasee Wallagga Bahaa jala qabatee naannoo Baakkoo jala qabatee Horroo Guduruu keessa qabatee dhufee hanga dhufee giddugaleessa Shawwaa Dindabarat jala naannessee uummati Oromoo maal keessa akka inni jiru uummati Oromoo ufiisaaf ragaadha jechuudha. Kanaaf uummati Oromoo har'a nuun dararamaa jira. Uummati Oromoo har'a nuun adabamaa jira. Nuun qeesarra buqqaafamaa jira. Kun dhibbaa dhibbatti dhugaa lafa jirtudha jechuudha. Oromoon saamamaa qabeenyi isaa bittinnaahaa jira. Oromoon gara magaalaatti gara diinaatti buqqaa jira. Kanammoo kan godhe fakkeenyaa fi waraanni tokko jaarmiyaan xiqqoo lakkoofsa fooyyee qabu lafa tokkorra guyyaa 2-3 gaafa dhaabbate uummata Oromoo dadhabbii akkamii akka inni dadhabu qabeenyaatiin haa ta'u bifa kamiitiin iyyuu haa ta'u uummati Oromoo dinagdeensa akka inni gadi bu'u eenyuyyuu beekaa jechuudha. Tarsiima waraanaa keessatti waraana bakka tokkoon keessu. Amma garuu birgeedii meeqatu giddu galeessa naannoo Gindabaratii kaasee obii jala naannessee ilfata jala naannessee dabarsee hanga kunnoo laga mugar maal kan jedhamutti gara kafuula kaabaa sanatti uummati maal keessa akka inni jiru kan qotate boqqolloon sa'aatii kana ga'ee boqqolloo sa'aatii kana achuma irratti otoo uummati Oromoo mana isaatti ol hin galfatiin iyyuu lafuma sanarratti iyyuu dhumee jechuudha. Uummati Oromoo gara fuulduraatti maal nyaata maal nyaachisa daa'ima isaa. Waraanichoo eenyutu labsame labsii akkamii fudhatee akka inni dhufe lolaan waraana giddugaleessaa yoo cabsuu dadhabee uummata cabsaatti jira jechuudha. Uummati guutummaa guutuutti qe'eessaarraa waan nyaatu hin qabu waan ta'eef ni buqqa'a jechuudha. Sanuu nyaachuutiin iyyuu uummata Oromoo dadhabsiisuu qofa otoo hin taane uummati Oromoo cunqursaa hedduu keessa jira jechuudha. Itti yaadameetu itti yaadame bobbaa qabna jedhameetu uummati hiriira nutti ba'aa jira waan qabatamaadha. Gindabarataa har'a maarra jira yoo jenne hundi keessan beektu sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Jalduun maarra jira, salaaleen maarra jira. Hundi keenya sooshaal miidiyaa hordofaa jirra jechuudha. Sadarkaa uummati hiriira nutti ba'utti jira. Uummati guutummaan afaanii baasee sodaa
waan meeshaa baannuuf haa qabaatu malee uummati guutummaa guututti waraana bilisummaa Oromoo ijaan arguuyyuu dhiiseera jechuudha. Waan godhuun qabu garuu dirqama meeshaatiintu jilgeeffataa jechuudha. Kanaaf nuti uummata Oromoof baane jennee akkasittiin qabsoorra dhaabbanne sabaaf hin qabsaa jennee gaafa haasonu an akka kootti sabaaf hin ba'e waan ta'eef kan sabaaf ba'e hedduun jiraachuu mala hedduu sammuu namaa dhukkubsaa jechuudha. Hedduu. Kanaaf kun furmaan isaa maayin? Eessaa immoo ka'e? Rakkoon kun akkamiin ka'e? Hundi keessan deebii ufiif ta'aa jechuudha. Kan itti aanu ani waan uummataa irratti akka fakkeenyaatti naannoo Horroo Guduruu keessatti taatee yeroo darbe nurratti ta'e sanarratti garaagarummaan akka dhaabaatti uumame sana keessatti dhimma uummataa ilaalchisee uummati Oromoo waraana kana tokkuma ilaalaa alataa eessaa yoo haa ta'u jaarmiyaa kamiyyuu haa ta'u waraana bilisummaa Oromoo kamiyyuu haa ta'u ija tokkoon ilaala jechuudha. Uummati Oromoo keessattuu baadiyaan waan qabsoo kanaa shira qabsoo kanaa waan beeku tokkoyyuu hin qabu waraanni waraana kooti jedhee eessaa yoo haa dhufu yeroo waraana argu laphee masaarraa waraana jaallataa jechuudha. Garuu nu keessatti maaltu ta'aa jira? Yeroo darbee akka fakkeenyaatti Horroo Guduruu irratti garaagarummaatu uumame jechuudha. Garaagarummaa yeroo birgeedota gidduutti uumame akka waraanaatti naamusa waraanaa dambii waraanaatu jira. Ajaja walirraa fudhachuu ajaja walitti kennuutu jira. Sana keessatti wannootaan amma haasee kun walirraa fudhachuu walitti kennuun kun ni hanqate hanqina uumame. Sana keessatti walitti bu'iinsi waraana gidduutti gaafa uumamu birgeedii qaanqee kan jedhamutu jira. Sana keessatti an aloonni koo Horroo Guduruu yoon ta'e waan ani aloonni koo Horroo Guduruu ta'eef jecha uummata Horroo Guduruuf waan loogu tokkoyyuu hin jiru. Waraanni hedduun ni beekaa jechuudha sana. Garaagartummaa sana keessatti shurrubbeen Horroo Guduruu jechuutiin uummati Horroo Guduruu rakkoo akkamii keessa haninni ture waraanni bilisummaa Oromoos uummati Oromoos ragaadha jechuudha. Birgeediin qaanqee uummati Oromoo kaan mana hidhaa jira. Uummati Horroo Guduruu sun kaan mana hidhaa jira. Kaan kan mana hidhaa jiru asiitii diinaa jedheetu birgeediin qaanqee horii isaa ooffachaa ture jechuudha. Qabsaa mana hidhaa ciisu horiin isaa oofamaa ture. Maadhee yookiin immoo hidhataa bakkeetii waraana bilisummaa Oromoo deeggaree qabsoo gaggeessu ati caasaa shurrubbeetii yookiin caasaa abaluutii jechuutiin uummata sana dararaa uummata sana qeerraa buqqisaa uummata sana mana isaa gubaa qabatamaatti waan lafa turedha jechuudha kun. Kana kanatu ture. Kana keessatti uummata Oromoo hedduutu buqqa'ee gara magaalaatti gale. Har'a waan uummata Oromoo sanarratti yookiin waan Horroo Guduruu sanarratti gochaa akkasii godhameef tarkaanfii tokko waraanni bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu keessa dhaabbachaa hin jiru jechuudha.
Qindaan kutaan nu qoodan hedduu isaaniitu jiru. Warri suni hooggansa waliigalaa kanaa sirna godhanii yeroo baay'ee bocuu jechuudha. Sirni uummata Oromooti malee sirni nam tokko miti. Kanaafiyyuu ta'ennaan hooggansi waliigalaa kuni waan hundi egaa dhugaa rabbiin isinitti hima waan hundi isuma harkaa jechuudha. Waan isa fakkaatu ijaarrate waan isa deeggaruu qabu qofa faana qabsoo gaggeessa. Waan isaaf ta'e qofa ajaja buufata. Waan isa mormu qondaala isa mormu miseensa isa mormu dhabamsiisaa deemaa jechuudha. Kun immoo qabsoon keenya akkamiin galma geessire. Fakkeenya isinii kaasa. Qondaaltota har'a Oromiyaa keessatti qabsoo gaggeessani dirree qabsoo irraati immoo dhiibaman isinii kaasaa jechuudha. Warra lubbuun jiran. Fakkeenyaaf jaalsanyii fudhadhu. Jaalsanyiin har'a jaalsanyii jala qondaaltota meeqatu jira? Waraana meeqatu jira? Jaalsanyiin dirreerraa akkamitti akka dhiibamaa jiru laala. Qondaalli tokko immoo har'a akka dhaabaatti mee dhiisaa akka mootummaatti qondaalli tokko gatii akkamii akka isheen qabdu hundi keenya beennaa jechuudha. Qondaalli waraanaa yookiin immoo qondaalli mootummaa har'a Itoophiyaa bulchu kana keessatti yookiin mootummootuma kam keessatti iyyuu qondaalli tokko gatii akkamii akka isheen qabdu hundi keenya inuma beennaa jechuudha. Nu keessattuu har'a qondaalli kumaatamaantu dirreerraa dhiibamaa jira. Oromoorra darbeeyyuu gaanfa Afrikaaf kan ta'an gaanfa Afrikaaf addunyaaf kan bu'aa buusuu danda'an bulchiinsaatiin lolchiisuutiin waraana ijaaruutiin kun hooggansuma har'a abaaboo waboo jedhamee sirna jedhamee ittiitiin akkasittiin lallabamaa jiru kuni qondaaltota kumaatama dirreerraa dhiibaa jira jechuudha. Jaalsanyii fakkeenya fudhadhaa. Jaal Moosisaa Jiddaa fakkeenya fudhadhaa. Waraana guddaatu har'a jala jira. Zoonii lixaatiin dhiibamee bakkee jira jechuudha. Faqadaa Abdiisaa fudhadhaa fakkeenyaaf. Akka dhuunfaatti Jaal Marroo faana wal dhibdee qaburraan ala wal dhibdee Jaal Marroo faana isaan qaban ni beennaa jechuudha. Nuti bareechinee ni beenna nuti. Garuu qabsoo uummata Oromoo irraa faqadaan hanga xurii qeensa tokko hin sharafnee jechuudha. Dirree marraa har'a waliin dhaabbachaa jirra. Waraanni lixa jirus, waraanni giddugaleessa jirus, waraanni fuula faqadaa jirus, waraanni gama hedduu jiru dirreema Oromiyaa irra jira. Gantuu jechuu hin dandeenyu abbaan barbaade gantuu jechuu danda'a. Gantuun kan mooraa diinaa keessa taa'ee yookiin immoo qaama mootummaa keessa ifa ifatti kan taa'ee hojjetu diina jennaa jechuudha. Kanaaf faqadaan diina miti Jaal Marroo faana akka dhuunfaatti wal dhabanii jechuudha. Yaali yaaddessaa fudhadhu. Yaali yaaddessaa warra keessa jiru humna waraanaa irra jira akka fakkeenyaatti. Qondaala namni kun jechuudha. Gaggeessaa waraanaati. Jaal Guutuu lixa jiru fudhadhu akka fakkeenyaatti. Gaggeessaa waraanaati innis. Achi keessattis ana fudhadhu jechuudha. Anis gaggeessuma waraanaan ture. Ibsaa Gimbii kan jedhamu Jaal Ibsaa Gimbii kan jedhamu aloon isaa Gimbiidha jechuudha. Gaggeessaa waraanaa ture. Hedduudha jechuudha jaarran hadha lubbuutiin jiran kun. Qondaaltonni akkas akkasii egaa qondaaltonni har'a gaanfa Afrikaaf bu'aa buusuu danda'an uummata Oromoo irra darbasanii Jaal Marrootiin dirreerraa dhiibamanii qabsoon uummata Oromoo umurii mashee guutuu achumee waggoota 50 waggoota meeqa lakkoofsiseera abaawoon erga qabsoo hidhannoo gaggeessutti ka'ee jechuun afaanumaan seenaa lakkaa'uun qabsootti gudunfaan goonu taanaan mee nuti rakkoon keenya maa inni jenna. Kana akkamitti uummata Oromoo dammaqee rakkoo kanaaf dubbatee furmaata kaawwachuu qondaaltonni har'a dhaaba jala jiran immoo dubbatee dhiibbaa godhee waan kanaaf furmaata kaawwatee zooniin hedduun zooniin garaagaraa ni jira. Rakkoo kanaaf furmaata maan ta'in qaawwaa dhaabaa maan duuchiin qondaaltonni har'a lafa garaagaraa jiran. Jaal Marroon qondaaltota hanga kana ga'u, miseensa hanga kana ga'u, warra lubbuutiin dhabaman lubbuutiin har'a nu gidduu hin jirre karaa akka qabsoo bahee akka wareegamaaf bahetti otoo hin taane harka dhaabaatiin qondaaltotas haa ta'u, miseensota jajjaboos haa ta'u, qabsoo kana keessatti lubbuu isaanii maqaa dhaabaatiin lubbuu isaanii dhaban hin kaasu jechuudha har'a.
hedduu isaanii uf harkaan qaban. Jaallan hedduun zoonii garaa garaa jirtan hundinuu ni beektu jechuudha. Garuu dhimma warra har'a lubbuutiin jiranii qabsoo dirreerraatti dhiibamanii immoo gabrummaa uummata Oromoo irratti baraan baraan umurii keenya guutummaa achumee nu taasisuu gudunfaa qabsoo uummata Oromootti gochuu dadhabuun ishee kanarratti hundaa'ee jechuudha. Jaalmarroon qondaaltota garaa garaa qabsoo warra isa mormanii warra isa mari'atanii lakki jaalmarroo wanti kun hin ta'u. Akkasitti hin imallu yookiin akkasitti nuun tarkaanfachiisuu hin danda'u akkasitti wayya jedhamee gaafa ati mormii hojii yookiin mormii qabsoo gaafatti gaggeessitu qabsoorraatii si dhiibaa dirree qabsoorraatii si baasaa deemee immoo nyaaphummaatti si farrajaa nyaaphummaatti si maxxansaatu qabsoorraa ala si gochaa deemaa jira jechuudha. Kanatu nu mudachaa jira. Fakkeenyaaf waan jaalsanyiin sii kaasaa waan jaalsanyii har'a yeroo ammaa kanarratti kan inni jaalsanyiin nyaapha yookiin zooniin giddugaleessaa nyaapha kan jedhamu kuni waggoota 2-3 duraa jechuudha wal dhibdeen jiru. Wal dhibdeen jiru gurmuun sila kaaseera. Wal dhibdee jaalsanyii fi zoonii lixaa gidduu jiru wanna sila gurmuun tuqe kora lixatti waamame sanaa waraana Finfinneetii gadi qabu zoonii lixaatti barbaaduu sana ibsa irratti waliif kennan sana keessatti sagalee sana mootummaan uf harkaatii qabaa. Sanarratti waraana guutummaa guutuutti kaasee fiduu hin danda'u. Madootu jira, mooraa leenjiitu jira. Kanaaf jecha waraana barbaachisu yookiin qondaaltota barbaachisan qabadhee dhufa jedhee gaafa inni mariif dhiyeessu guutummaa guutuutti biloog godhee gara kanatti naannessee wal dhibdeen sun akkasittiin har'a geessee rakkoo kana immoo ni xumurraatti gara xumuraatti erga finnee booda rakkoo madhalaa deemteetu akkasittiin jaalsanyii har'a nyaaphummaatti farrajame zoonii giddugaleessaa nyaaphummaatti farrajameetu labsii waraanaa kun akkasittiin har'a geessee jechuudha. Kanaaf guutummaa guututti ani waan nan jedhu barbaadu rakkoon har'a Oromiyaa irratti uummata Oromoo keessatti saba Oromoo irratti gahaa jiru rakkoo guddoodha. Rakkoo kana immoo wanti furmaata ta'u qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii garaa garaa jiran waan kana gattaa'anii irratti dubbatanii furmaata kaa'anii qaama yakka qabu jaalmarroo yoo ta'u seeraaf fiduun dirqamaa jechuudha. Seera waan jedhamee jira, heera waan jedhamee jira. Seerri namaa olii har'a garuu namatu seeraa olitti jira jechuudha. Namatu seeraa olitti jira. Wanna inni jedhe qofa, wanna inni ijaarrate qofa kana qofaatiintu qabsoon gaggeeffamaa jirti. Beekamtii horachuutti jira malee hooggansi qabsoo uummata Oromootti gudunfaa gochuutti hin jiru jechuudha. Dhugaa jirtu dubbachuun kanaa jechuudha. Kanaaf jecha qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo ka dhiibameen jirres ka isa jala jiru walitti dhufee rakkoo qaawwaa dhaabatti dhufe kana qaawwaa kana duuchuuf dirqama qaba. Kanaafiyyuu gattaa'ee waan kana yoo hin dubbanne yoomiyyuu ta'ennaan tokkummaan uummata Oromoos tokkummaa waraanaas akkaataa ammaatti ijaaramuu hin danda'u. Ani ABO'n fudhadhu inni ABO'n fudhatu akkamittiin tokkummaan uummata Oromoo ijaaramare akkamittiin tokkummaan waraanaa ijaaramare akkamittiin immoo bilisummaan uummata Oromoo akkamitti dhufa hin dhufu jechuudha. Qaamni lama yookiin qaamni hidhatee jiru lama ABO'n dirree Oromiyaa irra taa'ee akkamittiin qabsoo gaggeessa. Hin fakkaatu. Kanaaf wanti furmaata ta'u gama seeraatiin gama heeraatiin adeemsi seeraa deemamee dhaabni waan bu'uura seeraa irratti deemsa seeraa irratti gajjabeeffatee wanti kun akkamitti akka ABO'n deemsuma seeraatiin yookiin immoo akeekuma ganamaatiin akka seerri jettutti ABO'n sun horasaa sirnaan tolfateetu ABO'n akkamitti akka ijaarame yookiin akkamitti akka ABO irraa gara sanaatti mooderni ta'e akkamittiin akka inni godhate sun nuuf gaaffii hin taane jechuudha. Hanka kun gaddeebi'ee taa'ee dhaabni marii guddaa godhee keessoo isaa sirreeffatutti uummati Oromoos nagaan argatu waraanni bilisummaa Oromoos tokkummaan argatu jechuudha. Umurii makeenya guutuu
qabsoo bilisummaa Oromoo achumee gochuu akkasittiin darbinaa jechuudha. Kanaaf egaa wanti ani akka kootti jedhu rakkoo mooraa qabsoo keessa jiru hedduu isaa kaasuu nan danda'a. Isiniyyuu hedduu isaa beektu addatti wanti furmaata ta'u beektonni uummata Oromoo hedduutu jira. Oromoon beekaa qaba. Oromoon hayyuu qaba. Nummoo hayyuu sana aggeeffachaa beekaa keenya aggeeffachaa tokkummaa uummata Oromoo cimsaa waraana bilisummaa Oromoo tokkummaa isaa cimsaa namni yookiin waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirreerra jiru hundinuu gattaa'ee waan kana akka seerri jedhutti akka heerri jedhutti akka dambiin dhaabaa jedhutti deemi'ee yaada kana sirreessee qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu keessatti namni kamiyyuu dhiibbaa godhee waan kana xumuruuf akka irratti hojjetamuu dhaamsan dabarsaafi jechuudha. Yoo kana ta'e malee qabsoon uummata Oromoo galma sin geessu. Tokkummaa uummata Oromoo hanga hin jiraannetti tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo hanga hin jiraannetti immoo addunyaan nurratti duudutti jirti boruuf ta'anii jechuudha. Addunyaan nurratti duudi. Shororkeessummaan nurratti maxxana. Mootummaan taa'an jiru. Mootummaan har'a wanni inni keessootiin hojjechaa jiru waan fagoodha yoonaa jechuudha. Maaliif jennaan waanuma namaaf galudha. Gaafa ati garaagarummaan hedduun si keessatti bu'ee rakkoon adda addaa si keessatti bu'ee wal cabsaa walirratti duulaa gaafa nuti akkasitti wanti jennu icciitiin keenya bakkee jira. Mootummaa yeroo kanatti gannuun taa'u jechuudha. Mootummaan wanna hojjetu numa hojjeta. Sana keessatti addunyaan immoo nama tokkummaa jaallatu, nama tokkummaa qabu, saba tokkummaa qabu feeti. Nummoo tokkummaa hin qabnu rakkoon kun deemee dhimma tokkummaa irratti cabinsa hin taane itti gara nu tarkaanfachiisutti waan deemuuf tokkummaan uummata Oromoo haa deebi'u, tokkummaan waraana haa deebi'u. Uummati biyya alaa jiru, uummati biyya keessaa tokkummaa Oromoos tokkummaa waraanaas akka inni cimsuun sin gaafadha. Nullee karratti danda'amuutiin akkaataa danda'amuutiin tokkummaa kana hin danda'amu ta'e tokkummaa kana namni kamiyyuu seeraan haa gaafatamu jenna ammayyuu nuti. Dhaabni keessatti hooggansi dhaabaatu jira. Hooggansi kun waan godhee fi itti seeraan gaafatameetu seeraan gaafatama seeraa fudhatee qabsoo gara fuulduraatti akka nu tarkaanfachiisu borus ta'ennaan dhimma seeraa irratti dubbannaa har'as ta'ennaan dhimma seeraa irratti dubbannaa jechuudha. Ejjennoon keenya yoomiyyuu kana ani bal'inaan wannan kaasullee hin qabu na of kolchaan siniin jedhaan.